Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Jimmaa. Akkaataa bilbila baatirii dafee fixu jechuudha. Akkaataa bilbila chaarjii isin jalaa fixaa jiru akkasuma bilbila dafee chaarjerii hin guunne kana malees bilbila ho'oo jechuudha. Kana jechuun bilbili keessa yoo chaarjerii fixaa taate ni ho'aa jechuudha. Kanaafuu akkaataa isin bilbila dafee chaarjii fixu karaa itti sirreeffachuu dandeessan. Kana malees chaarjerii bilbila keessanii saffisaan yoo isin guutaa hin jirre Settingiilee fayyadamuudhaan karaalee itti sirreeffachuu dandeessan sin agarsiisa. Egaa warri haaraa taatan chaanaalii kan koo jala seenuudhaan bakka YouTube eega seentanii viidiyoo hedduu jira kan gadhiisee jiru jechuudha. Kanaafuu chaanaalii kan koo jala seenuudhaan bakka sarchii gubbaa irratti Abduu Jimmaa yoo ta'an argattu. Abduu Jimmaadhaati barreessaa bakka sanatti. Abduu Jimmaa ta'anii egaa barreeffattanii chaanaalii kan koo isinii bahaa yeroo chaanaalii kan koo isinii bahee viidiyoo hedduu jira kan isin jala darbee kan isin argatin jechuudha. Viidiyoo kana jala galaati wanta isin fayyadu jala argachuu dandeessu yookaan immoo viidiyoo isin fayyadu jala argachuu dandeessu. Profaayilii koo tuquudhaan viidiyoo bakka jala seenaati viidiyoo hedduu gadhiisan jira barnoota bilbilaa wal qabate viidiyoo hedduu agarsiisan jira. Ajjala galaa irraa baradhaa isin jedha warri chaanaala kan koo hin beekne immoo akkasuma haaraa ta'uutan jechuudha. Subscribe godhaatii ol ka jettu gubbaa kaawwachuu hin deeggartanaa isin jedhe barnoonni an gadhiisu yookaan immoo viidiyoo ammaxxansu akkasiin mana ga'uu fi ol ka jettu gubbaa kana kaawwadhaati. Bilbila chaarjerii fixugaa yookaan immoo chaarjerii dafii isiniif hin guunne yookaan bilbila ho'oo jechuudha. Karaa kamiin akka sirreeffachuu dandeessan. Bilbila chaarjii fixu yookaan ka dafee isiniif hin guunne jechuudha. Kana jechuun bilbilli keessa yeroo tatakanii ho'a yoo ta'e chaarjerii isiniif fixa jechuudha. Karaa kamiin akka sirreeffatan settingii milaan iseentu bilbila keessa irraa settingii iseentu kana sirreeffachuudhaaf gaa settingii bilbila irraa eegasintanii haala kana isinii baasa. Egaa yeroo inni haala kana isinii baasee ka awwala kana connection ka jennu tokko jechuudha. Awwala ka sirreeffachuu qabdan jechuudha. Ka awwala kana eegatuqtanii haala kana isinii baasa. Yeroo inni haala kana isinii baasee macarashaa kanarratti movie connection setting bakka jedhe kana ni tuqxaroo takkaaf jechuudha. Eegara tuqxanii setting awwalatti isinii boo kana yoo dhiqqata on ta'ee jiraate settingin kun off gootu jechuudha. Kana jechuun settingin kun yoo dhiqqata on ta'ee jiraate bilbila keessan chaarjerii fixuu danda'a yookaan immoo ni ho'aa jechuudha bilbila keessan. Kanallee irra tuquudhaan jala tuquudhaan off gootu jechuudha lachiin isaayyuu. Eega off gootanii dudduubatti ni deebitu bakka kana. Off eega gootanii kaatanii gaa settingii dudduubatti deebi'uudhaan settingin keessan kanaan off gootan bilbila keessan ni ho'a bakka kana yoo dhiqqatatti bantan ni ho'aa jechuudha. Karaa biraadhaa karaa itti sirreeffachuu qabdan bilbila chaarjerii isin jalaa fixaa jiru jechuudha. Bilbila keessan gaa ola xaa'uudhaan egaa ola xooftanii battery and device bakka jedhani jira irraan gadee kana jechuudha. Bilbila keessan irraa battery and device bakka jedhe kana yeroo takkaan settingii bilbila keessanii irraa jechuudha. Battery and device bakka jedhu kana eega tuqxanii haala kana isinii baasaa yeroo inni haala kana isinii baasee bilbila keessan battery bakka jedhu bakka awwalaa kana ni tuqxu jechuudha bilbila keessan irraa. Bakka baate jedhu kana eega tuqxanii haala kana isinii baasa yeroo inni haala kana isinii baasee background bakka jedhu kana background usage limiting bakka jedhu kana erga ni tuqxu yeroo takkaaf. Eegara tuqxanii haala kanaan kun onii ta'ee taa'uu qaba isin karaa biraa asirratti on ta'ee taa'uu qaba. Bilbili takka applicationin kanneen keessa sanduuqa kana keessatti argamuu danda'a bilbila kan keessan. Tokko irratti applicationin as keessatti argamu. Appiin as keessatti argamu gaa daataa yookaan baatirii kan keessan isin jalaa fixaa jira yookaan immoo chaarjerii baatirii keessanii nyaachaa jira jechuudha. Osoo isin bilbilatti fayyadamaa hin jirre inni chaarjerii keessa yeroo isin lafa keessanus itti fayyadamaa jira jechuudha. Haala kanaan gaa bakka kana eega keessanii ola xaa'uudhaan bilbila kan keessan moving battery setting bakka jedhe kan jira. Moving battery setting bakka jedhe ka tuquudhaan setting sadeen kan argattu jechuudha. Setting sadeen kun ka tokkoffaadhaa faayidaan isaa maalidha? Ka lammaffaas ka sadeessaa isin kanaafuu setting awwalaa kana on gootu. Ka lammaffaadhaa show battery yookaan percentaa battery gubbaarraa isin qabdan kana yoo akka inni mul'achuu barbaade ni on gootu yoo akka inni hin mul'anne barbaadan off gootu jechuudha kana. Kana akka barbaadan kun waata isin goddaa'u fasting chaarjerii kana chaarjerii bilbila keessanii saffisaa akka isiniif hin guunneen warreen chaarjerii saffisaa isinii guutuu jechuudha. Fast charge bakka jedhu kana on gootu jechuudha. Kana yoo on gootan chaarjeriin bilbila keessanii saffisaan isinii guutaa jechuudha. Kanaafuu on gootu. Ka gadii kun immoo bilbila keessa yeroo isin chaarjeriin bilbila keessanii percentaa 85 yeroo dhaqee gahee ni dhaabbata jechuudha. Kan guutamaa jiru ni dhaabbata jechuudha. Kana malees dhagaa baatirii keessaniitiif baay'ee bareedaadha kun yoo on gootan baay'ee bareedaadha. Garuu bilbila keessan percentaa 100 hin seenu jechuudha. Kana malee baatirii keessan safe godhaa percentaa 85tti isinii dhaabaa jechuudha. Kanaafuu kana yoo on godhatanii itti fayyadamtan baay'ee bareedaadha. Bilbilli kan keessan daangaa hin darbu jechuudha. Yeroo isin chaarjira kaa'attan dhagaa baatirii keessanii waggaa dheeraa akka itti fayyadamtu isin gargaara jechuudha. Haala kanaan kan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Karaa biraa karaa itti isin bilbila baatirii yookaan immoo baatirii keessanitti qusachuu dandeessan kan bilbila keessa yoo gara xooftaniis
power save bakka jedhe kana ni jira asirratti power saving bakka jedhe kana yoo irra gadi qabda setting lee kannees ni baha jechuudha. Setting kannees ni bahu kana haala kanaan power save bakka jedhe kana on godhachuu qabdu bilbila keessa irratti power saving bakka jedhe kana yoo on gotan bilbila kan keessan chargerii isaa ni qusatama percentaa hedduu qusatama jechuudha. Kana jechuun gaa haala kanaan baatirii kan keessan qusachuu dandeessu kana on yoo gotan jechuudha. Karaa biraadhaa karaa ittiin qusachuu dandeessan bilbila keessan gaa setting gara seenuudhaan setting keessaa app bakka jedhu difficult app dha kan namni tokko immoo app setting jedhee baasa bakka app setting kan jennutu application isin bilbila irraa qabdan indaalle isin agarsa bakka kanatti jechuudha. Kanaafuu application baatirii bilbila keessanii fixaa jiru yookaan immoo ka baatirii keessan akka inni isin turre godhaa jiru application kana maaliin akka beekuu dandeessan irra tuqee isin agarsa tokkoon isaatiin an application lama sadii isin agarsiisa isin application hunda isaa irra tuquudhaan sirreeffattu jechuudha. Kanaafuu application fakkeenyaaf ola xaa'uudhaan appii takka application kana tuqee isin agarsiisa background changing bakka photo background jiru jechuudha. Kanarra eegantu qee haala kanaan nabaasaa irra tuqee ola xaa'uudhaan baatir bakka jeeranii tuqa bakka baatir eegantu qee haala kanaan nabaasaa jechuudha. Fakkeenyaaf setting gan sadeen irraa kan keessan ka awwalaa yookaan immoo ka macarashaadha jira yoo ta'e ka awwalaa irratti deeffachuu qabdu giddu galeessatti fayyadamuu qabdu jechuudha. Ka macarashaa yookaan immoo baatiriin bilbila keessanii waa takkaayyuu wanni hin ta'u jechuudha isiniif hin turu jechuudha. Kanaafuu giddu galeessa application itti fayyadamaa isinis itti fayyadamaa akka ittiin waggaa dheeraatti fayyadamuu dandeessan yookaan immoo baatirii kan keessan akka inni hin dhumnee fi kan walakkaa keessa kaachuu qabdu jechuudha. Appii kana application indaalli isaa irra tuquudhaan kan walakkaa keessaa kaachuu qabdu. Ka awwalaarra isin kaattan bilbilli kan keessan ni ho'a jechuudha. Ammas chargii dafii isin jalaa fixa jechuudha. Kanaafuu ammallee application indaalli isaa irra tuquudhaan kan walakkaa keessatti deeffattu an korratti deebi'ee jira. Appii bilbila irraa qabdan hunda isaayyuu irra tuquudhaan bakka baatir jedhu seenuudhaan baatir bakka jedhe kan seenuudhaan ka awwalaarra kaattu fakkeenyaaf kan kuuna ka awwalaarra hin jiru. Kanaafuu isin ka awwalaarra kaachuu qabdu indaalli application jechuudha. Ka bilbila irraa application Play Store irraa buufattan indaalli isaayyuu ka awwalaarra kaachuu qabdu jechuudha. Akka inni baatirii kan keessan isinii qusatu yookaan immoo dafii isin jalaa hin fidne jechuudha. Haala kanaan gaa bilbila chargii fixu sirreeffachuu dandeessa jechuudha. Karaa biraa hedduu jira chargerii bilbila kan ittiin qusachuu dandeessan jechuudha. Karaa biraallee hedduu jira ka chargii ittiin qusattanoo. Kanaafuu kana viidiyoo kana haala kanaan warri dhagaan keessan dafii isin jalaa dhumaa jiru yookaan immoo dafii chargii fixaa jiru setting kana yoo sirreeffattan waggaa dheeraatti fayyadamuu dandeessu yookaan immoo baatiriin kan keessan isiniif qusatama isin jedha. Kana malee karaa biraa karaa isin gochuu qabdan bilbila keessan irraa bakka setting kana seenuudhaan egaa wala xooftanii setting irraa bakka location jedhanii barbaaddu location kanarra eega tuqxanii karaa kana isinii baasaa permission yookaan immoo application asirratti app permission fi location service isinii baasaa. Kanneen yeroo inni isinii baasee bakka location service bakka yookaan immoo location service eega tuqxanii haala kanaan kan macarashaa kun wifi signing fi bluetooth signing kun yoo diqqata oonii ta'ee baatirii keessan isin jalaa fixa jechuudha. Kanaafuu setting kana lamaan off gootu jechuudha. Background irratti yeroo itti fayyadamaa hin jirre baatirii keessan isin jalaa fixuu danda'a jechuudha. Kanaafuu setting kanallee off gootanii bilbilatti fayyadamuu qabdu jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamaa bilbila keessan guyyuu update godhaate yookaan immoo haaromsaati itti fayyadamaa isiniin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa viidiyoo kana. Egaa baatirii bilbila keessanii waggaa dheeraa yookaan immoo ammatti dheeraatti fayyadamuu dandeessu haala kanaan yoo itti fayyadamtanii. Kanaafuu viidiyoon kun irraa asumatti dhaabbata waan isin eegaluu jiraatu komentii naa kaa'aa akkasuma viidiyoo share like tuquu hin dagatinaa barnoonni keenya irraa asumatti dhaabbata hanga walitti deemnutti nagaan tura.